Waggoota torbaan duraa warshaan qalmarree Itoophiyaa magaalaa Sallat banamee mormii hawaasa irra dhiyaateen osoo ittiin fuufinii cufam. Dhiyeen kan garuu qalmii harree kun deebi'ee jalqabuun dubbatamaa jira. Jiraata magaalaa Sallaa maqaan isaa ibsamuu hin barbaanne hiriyaa isaa achi keessa hojjeturra mirkaneeffachuun karaa dhossa ta'anii qalmii harree raawwachaa jiru BBC'tti hime. Itoophiyaan baay'een harrootaatiin sadarkaa duraatti kan argamu fedhii investoroota qalma harree irratti hojjetanii akka harkise The Donkey Sanctuary Director Itoophiyaa Dr. Bojiyaa Hindhabuu BBC dubbate. Roonni gaangoliin fardeen hojjetuudhaan kan uummataati. Uummatni hin goddaama. Jarreen kun ennaa dhufan sana ennaa alaa dhufanii investimentii hojjetan maal jedhaniitu galan jedhama. Nuti harroota horsiifnaa kan uummataan turre. Yoo tuqnellee kan dadhabanii jedhanii galan. Garuu hamma ammaatti kan isaan horsiisan hin argine. Rakkinni kana otoo horsiisanii hojjetanii waan gaarii garuu hin horsiisanii waan horsiisan natti fakkaatu. Kanaafuu biyya biraatti hin hojjenne waan akkana. Horsiifnee fi